Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin jenna itti aansuun oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti dabra oduun jalqabaa gaazexaan The Economist jedhu gabaasa muummichi ministeera Itoophiyaa oomisha qamadiitiin wal qabatee gabaasaa ture dura dhaabbatee jira. Qamadii biyya alaatti erguu eegallee jira kan jedhe lakki jedheenii jira. Akkasumas 2022 hanga 2023 tti toonii miliyoona 15.1 oomishne kan inni jedhe sunis akkasii miti 5.8 kan oomishame jedheenii jira. Akkasumas 2023 2024 tti toonii miliyoona 23 oomishuudhaan addunyaarraa saglaffaa ta'uun ni danda'ama jedhee ture. Garuu kan oomishame inni jedhame 7.5 walumaa galatti haala kanaan dura dhaabbatee jira. Dabalata oduu kanaa qaba. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin of dhaqqabuu qabna jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee irratti haleellaa raawwatuu danda'a kan jedhe tajaajila odeeffannoof nageenya biyyoolessaati. Sochiin waraanni bilisummaa Oromoo gara giddugala biyyattiitti taasisaa jiru akkaan cimee jira. Woboon kan duraanitti miti meeshaalee gurguddaa hidhatuudhaan naannawa Finfinnee kaleenya irratti qubataa jira. Humna isaa kuufataa jira. Kun immoo balaa guddaa nutti ta'a. Kanaaf dursinee of baraaruu qabna yookaan of dhaqqabuu qabna. Lola kaabaa caalaa yaaddoon guddaan badii guddaa kan irratti dhaqqabsiisu isa kana kan jedhan itti gaafatama tajaajila odeeffannoof nageenya biyyoolessaa obbo Redwaan Hussein. Dabalata oduu kanaatii fi akkasumas oolmaa Oromiyaatiin oduu dirree qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhateen itti milkaa'uu beeksisee jira. Akkasumas humna haarawaas eebbisee jira. Dabalata isaa qaba. Uummanni naannoo Tigraay hedduun naannichi gadhiisuun baqataa jiraachuun dhagahamee jira. Gara biraatiin immoo lolli Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti ni ka'oo akka ta'u taate kaartaa biyyoota lamaanii akkasumas kan gaafa Afrikaa jijjiiruu danda'a jedhamee jira. Maal jechuudha kan jedhu gaafii kaasee jira. Dabalata kanallee qaba. Guutuu oduu kanaatii fi kan biroo wajji isin wajjiin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad kana dura qamadii biyya alaatti gurguruu eegallee jirra jedhee ture. Gaazexaan beekamaan addunyaa The Economist jedhamu immoo lakki dubbiin sun akkasii miti jechuudhaan dhugaa jirtu saaxilee jira. Gabaasa mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmad torbaan lama dura maxxanse bara 2022 hanga 2023 tti qamadii tooniin miliyoona 15.1 oomishamee jira jedhee jira. Bara 2023 hanga 2024 tti immoo toonii miliyoona 23 tti ol guddisuun addunyaa irraa sadarkaa saglaffaa ta'uun akka danda'amu ibsee ture. The Economist immoo dhugaa jirtu akka itti aanu kanatti kaa'ee jira. The Economist akka jedhetti qamadiin bara 2023 2024 oomishame toonii miliyoona 7.5 malee toonii miliyoona 23 miti jedhee jira. The Economist daataa baankii misooma Afrikaa fayyadamuun ifoomse. Qorannoon ministeera qonnaa US akka agarsiisetti bara 2022-2023 tti toonii miliyoona 15.1 oomishameera jedhametti tooniin miliyoona 5.8 akka oomishame yookaan qofti akka oomishame ibsee jira. Toonii miliyoona 15.1 oomishne muummichi ministeera akka jedhu dhugaan jirtu toonii miliyoona 5.8 qofa akka ta'e mirkanaa'ee jira. Gabaabamatti haalli biyyattiin ittiin hoogganamtu qabatama jiruun osoo hin taane qabatama hin jirreen akka ta'ee fi kun immoo rakkoof biyyattii saaxiluu kan danda'uu fi akkasumas kan nama qaanessu akka ta'e ifoomee jira yookaan ibsamee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatiin loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee haleellaa loltoota mootummaa irratti bakkoota garaagaraatti raawwataa jiru cimsee itti fufuun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuunis beekamee jira. Walumaa galatti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti fudhatuu fi akkasumas sochiin inni gara giddu galeessatti taasisaa jiru mootummatti yaaddoo guddaa ta'ee jira.
sadarkaa of dhaqqabuu qabna jedhu irraa akka gahanis dhagahamee jira. Kunis kan jedhame waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee irratti haleellaa raawwatuu danda'a kan jedhe tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaati. Kun immoo kiiloo 4tti muddama hamaa uumee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinneetti marsee humna guddaa kuusaa jira. Waraana kaaba Itoophiyaatti ka'u akka carraatti fayyadamee magaalaa Finfinnee irratti haleellaa raawwatuu danda'a. Odeeffannoon sochii woboo gara giddugala Oromiyaatti taasisaa jiru kan arganne kan kana mirkaneessudha. Waraanni bilisummaa Oromoo humna guddaa meeshaalee gurguddaa kan kanaan dura hin hidhanne hunda hidhatee kaleennaa fi naannawa magaalaa Finfinneetti marsee kuufataa jira. Kana immoo qabatamaan itti dhaqqabnee jirra jedha itti gaafatamaan tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaa obbo Rediwaan Huseen. Gabaasa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadiif dhiyeesseen kana mirkaneessee jira. Lola kaabatti ka'u caalaa kan nu balleessuu fi balaa guddaa nutti ta'u isa giddugalaa kana. Kanaaf dursinee tarkaanfii fudhachuuf of baraaruu qabna jedhanii jiru. Gabaasni kun kan dhiyaate marii waajjira muummeetitti yoo ta'u, marii kanarratti kan hirmaatan ajajoota waraanatii fi jeeneraalota waraana Itoophiyaa turan. Marichis bal'aa ture kan irratti walii galan garuu qabxiilee lamaan tokko. Sochii waraanni bilisummaa Oromoo gara Finfinneetti taasisu kana gufachiisuuf tokkoffaa akka godhuu qabnu marii araaraa jechuudhaan marii araaraa dahoo godhatuudhaan adeemsa waraana bilisummaa Oromoo kallattii harkaa jijjiiru. Inni lammaffaan immoo humna guddaa bobbaafne qolatuudhaan duubatti deebisuudha jedhanii irratti walii galanii jiru. Kuni gabaabumatti kana yoo ta'u oduu dirree waraanaa irraa nu geette akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Baha Oromiyaa Harargee Lixaa Aanaa Ciroo Araddaa Sheeka Aadamitti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa irratti miidhaa qaama fi lubbuu dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Bitootessa 13/2025 loltoota mootummaa maqaa sakattaa oboo jedhuun bobbaatee dararaa garaagaraa uummata irratti raawwataa turte irratti haleellaa raawwateen battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee torbamoo madoona akka adabe beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaatti har'a barraaqan tarkaanfii fudhateen itti milkaa'uu fi injifannoo boonsaa itti argatu beeksisee jira. Lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Eebantuutti tarkaanfii mana hidhaa tokko irratti fudhateen hidhamtoota siyaasaa yeroo dheeraaf mana hidhaa keessatti dararaa garaagaraa argaa turan bilisoomsee jira yookaan mana hidhaa keessaa yaasuudhaan gadhiisee jira. Bitootessa 15/2025 barraaqan birgeediin urjii lolaa ganamaan tarkaanfii fudhateen warroota viidiyoo irratti argitan kana hedduu kata'an mana hidhaatti yaasuun gara maatii isaaniitti akka qajeelan taasisee jira. Oduun inni biraa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa funyaan Finfinnee jalatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii garaagaraa leenjisaa ture haala yookaan sirna ho'aan eebbisee jira. Waraanni bilisummaa zoonii giddugala zooniin Horaa Harsadee humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii loltummaatii fi leenjii siyaasaa ga'umsaan kennaafii ture sirna ho'aan eebbisee kallattii kaa'uudhaan bobbaasee jira. Dirqama itti aanuuf kallattii kaa'uudhaan waadaa seensisee bobbaasee jira. Haasaa sirna eebbaa kanarratti taasifameenis waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaatti bakkoota garaagaraatti yookaan bakkoota hedduutti ga'umsaan leenjisuu itti fufee jira. Akkasumas eebbisuunis itti fufamee jira. Kaleessallee kan isin hin geenye kaaba Oromiyaatti birgeediin Odaa Garaadoo humna haaraa yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa ture eebbisee bobbaasee jira. Isin hin geenye turre. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen kaaba Itoophiyaatti rakkoon nageenya akkaan cimee itti fufee jira. Lammiileen hedduun waraana sodaatanii naannoo Tigraay gadi dhiisanii bahaa jiraachuunis dhagahamee jira. Qophiin waraanaaf taasifamu akkaan cimee itti fufee jira. Lola kana Itoophiyaanu hin kaaftu yookaan hin seentu akka ta'u taate waan hafu hin fakkaatu jedhamaa jira. Gareen TPLF kan Debretsiyoon Gabre Mikaa'eliin hoogganamu meeshaalee gurguddaa kallattii garaagaraatiin biyya alaa irraa galchaa jiraachuunis himamaa jira. Misaa'eloota hedduu Saawud Arabiyaa irraa kallattii Eertiraatiin akkasumas
kallattii Suudaaniinis meeshaalee biroo hedduu meeshaalee gurguddaa galchaa jiraachuun dhagahamee jira. Gara tokkoon qophii gahaa waraanaaf taasisaa jiru. Gara biraatiin immoo 4 kiiloon wal hin lollu jechuudhaan odeeffannoo yookaan olola dabarsaa jiru. 4 kiiloon wal hin lollu kan jedhe immoo Taaddasa Warradaa yookaan Jeneraal Taaddasa Warradaati. Gara biraatiin immoo Jeneraal Tsaadiqaan Gabra Tansaa'ii yaada ijoo dubbii ta'e tokko dubbatee jira. Innis waraanni haaraan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti kaanan kaartaan biyyoota lamaanii fi naannoo gaafa Afrikaa ni jijjiirama jedhee jira. Kana jechuun maali ni jechuudhaan gaafiin garaagaraa ka'anii jiru. Eertiraa fi Tigraayitti walitti jigamoo Itoophiyaatu akkuma jette Asabiin qabattee kaartaa Eertiraatii fi akkasumas Itoophiyaa jijjiiruu dandeessimoo jechuudhaan yaadonni deebii yaada isaatiif fakkaatan ka'anii jiru. Akkasumas itti gaafatamaan biiroo nageenya naannoo Tigraay fi itti aanan pirezidaantii bulchiisa yeroo naannoo Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasa Warrada gama isaatiin wanti gama waraanatitti nu geessu hin jiru jechuudhaan uummata jajjabeessuu yaalee jira. Inni kana haa jedhu malee uummanni yaaddoo hamaa keessa jiraachuun beekamee jira. Sodaa nageenyaa irraa kan ka'e yookaan lolli ka'uu danda'a jechuudhaan namoonni hedduun naannicha gadhiisaa bahaa akka jiranis dhagahamee jira. Akkasumas namoonni hedduun baankiidhaan mallaqa isaanii baafachaa jiraachuunis beekamee jira. Akkasumas hedduun isaanii wantoota barbaachisoo ta'an bitatanii ol kuufataa jiraachuun odeeffannoo gara sirraa baate ibsitee jirti. Walumaa galatti haalli kaaba Itoophiyaatti cimee jira, itti ulfaatee jira, kallattii wallaalchisee jira. Akka dura fiiddee lola ni bana jettee meeshaa garas guurtu miti, sodaa jala galuun isii beekamee jira. Keessattuu mootummaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ari'amuun yookaan fonqolfamuun rifaatuu guddaa itti uumee jira. Giddugalli Oromiyaallee haala baay'ee itti ulfaataa ta'een hudhee qabee jira. Haala giddugala Oromiyaatiin wal qabateen immoo of dhaqqabuu qabna jechuudhaan marii irratti haasawuun isaanii dhagahamee jira. Marii tibbana jeneraalotaa fi ajajoota waraanaa Itoophiyaa wajjin muummichi ministeeraa taasise irratti waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee irratti haleellaa raawwatuu danda'a jechuudhaan gabaasa tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaa isaaniif dhiyeessuun dhagahamee jira. Gabaasa kanarratti hundaa'uudhaan lola kaabaa caalaa kan nu balleessu kan giddugalaa kana kanaaf kutannee kanarratti hojjechuu qabna jechuudhaan mari'atuun dhagahamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hangamaa kana guutuu oduu wajjin wajji kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna nagatti nu tura.